dhaamsa toltuu dhihaadhaa beekumsa horattu. Mike in the front. Good evening, sir. My name is Dr. Zakir maqaan kiyya Timmiidha. Gaafiin kiyya Islaamummaa keessatti maaliif dhalaan jaarsa hiikuu hin dandeenye? Obboleettiin gaafii bareedduu gaafattee maaliif dubartiin takka dhiira hiikuu hin dandeenye Islaamummaa keessatti? Waa'ee hiikaa laalchisee hiikaa tana bal'inaan bakka shan qooduu dandeessa. Tokkoffaan waliigaltee jaarsaa fi jaartiitiin. Lammaffaan murtii fi fedhinnaa jaarsaatiin. Sadaffaan hoggaan hiikaa ni godhamu mirgi aqdii hiikaa keessa jiru suduudhaan jaarsaaf kennama. Maaliif akka ta'e siifiin ibsa. Garuu aqdiin hiikaa san keessatti dubartiin takka waan barbaadde jechuu dandeessi. Sun quraana keessatti dhorkaan qabu. Yoo feete jaarsi kiyya lammaffaan irra fuudhuu hin hayyamu jechuu dandeessi. Aqdii san keessatti jechuu. Maaliif jennaan Islaamummaa keessatti jaartii lammaffaa fuudhuun dirqamaa miti. Yoo wanni isiin jettu isaaf tahee fuudhe rakkoon hin jirtu. Yoo achirratti waliin galle isiinis nama biraan laallatti inninis nama biraan laallata. Garuu isiin gaafa heerumtu san aqdii san keessatti osoo lubbuun jiru jaarsa lammaffaan irra fuudhuu hin danda'u jechuu dandeessi. She finds the new boy and he finds the new girl. But she can put the clause that garuu waan quraana faalleessu jechuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf hin salaatu jechuu hin dandeessu. Maaliif salaanni dirqama waan ta'eef? I don't want you to offer prayer because offering salah is waan filannoo qabdu qofa jechuu dandeessi. Akkaataan hiikaa sadaffaa kana. Afraffaan ammoo yoo hoggaa san aqdii irratti humaa hin himanne hoggaa hiikaa barbaadde jaarsaan si wajji jiraachuun barbaadu na hiiki jechuu dandeessi. Shanaffaan ammoo yoo jaarsi nama isii miidhu tahee isiis hiikuu didee qaaditti dheeyxee faskiif irraa goruu dandeessi. Kana jechuun nikaanii ni bada jechuu. Yoo jaarsi isii miidhee mirga isii hin dhayne qaaditti dheeyxee nikaa sanfirraa hiikuu dandeessi. Kana jechuun dubartiinis jaarsa hiikuu ni dandeessi. Garuu haala nagayaa keessatti mirgi jaarsaati. Maaliif jennaan bakka tana namni khasaaru dhiira malee dhalaa miti. Dubartiin faayiduma harkatti. Yoo haasawa kiyya kaniin sabtii dabarte godhe kana dhaggeeffattee haasawa san keessatti mirgi dhalaa Islaamummaa keessatti cunqurfamtuu taatuu tiifamtuu taatuu yeroo hunda gama waa harkattu jirti. Quraanni wanni jedhu suuratun nisaa ayata 4 irratti dubartii takka hoggaa fuutan kennaa maarii kennaa fiija. Fuudha keessatti jaarsaatu jaartii isaatiif kennaa akka maarii faa kenna jechuu. Maariin hanga fedhe ta'uu danda'a. Mee yaadi osoo isiin hin heerumin dura dirqamni abbaa yookiin obboleessa isiit irra jira. Eegee heerumte boodaas masruufni dirqama jaarsaati yookiin ilmasiiti. Osoo hin heerumne dura isii masruufuun maatii isii irra jirti. Yoo maatiin hin jirre hawaasaatu isii masruufa. Yoo hawaasni isiin gargaarre mootummaa islaamaatu isii gargaaruu qaba. Saniifuu isii yeroo hunda masruufaaf hin yaaddoytu jechuudha. Yoo hiikamtu taate jaarsi maarii dhaba. Jaartiinoo numa harkatti malee hin dhabdu. Ammaas carraa deebitee heerumuu qabdi. Hoggaa lammadee heerumtuus haareetti maarii harkatti. Jaarsinis yoo jaartii biraa ka fuudhu ta'e haareetti maarii kennuufi qaba. Yoo hiikaan harka dubartii kaayame dubartiin heerumtee maallaquma harkachaa deemuu dandeessi. Eenyutu khasaara? Jaarsuma. Saniifuu Rabbiin asitti kunoo dhiiraafis mirga isaa eege. Kanaaf mirgi dhiiraaf kenname asitti. Maaliif jennaan yoo hiikaan dhuftu taate dubartii caalaa dhiiraatu khasaara. Maallaqaan ta'us akka biraattis. Dubartiin karaa hundaanuu ni tiifamti. Maatiidhaan, hawaasaan, mootummaadhaan dhiirti garuu kana hunda harkattu. Sababaa kanaaf Rabbiin dhiiraafis mirga kenne. Akkasuma waliin dubartiinis yoo barbaadde aqdiin hiikaa keessatti himachuu dandeessi. Yoo waan akkanaa naaf hin goone ofirraa hiikuu hin danda'a jechuu dandeessi. Yookiin jaarsaanis na hiiki jechuu ni dandeessi. she too can give divorce or she can request. Yoo kan inni isii miidhu ta'e ammoo qaadii bira dheeyxee faqsiif irraa godhuu dandeessi. Akkasii gaafii teessiif deebisa jeetii yaada. Naa deebistee galatoomii. In the rear mic.